Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo ashamaa akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisna. Jalqaba haga xumura sagantaa keenyaarraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduuttaan sun qophii mata dureen isaa Walloo aatsonni dadhaban arcaatorni sirna aatseewwanii hin danda'an jedhutu isinii dhiyaata. Xumura qophii keenyaatiin ammoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa ka jedhutu keessummeeffama. Qophii miidiyaalee irraa har'aa keessatti atakaaroo amantiif siyaasaa gidduu kan yaada wal falmisiisaa ta'e maddii isaa maalii jechuun marii YouTube chaanaaliin waadaa miidiyaa Dr. Qosxee Abdiisaa waliin taasise keessaa ka fudhanne gama keessaniin geenya. Jalqabbii sagantaa keenyaarraa haga xumuraatti nu faana turaan afeerraa keenyaa oduun kunootti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu ani Shumburaa Odaati. Godina Gujii Ona Galaanaa ganda Qarsaatti Bilxiginnaan xiyyaaraan uummata nagaa haleele. Humni qilleensa mootummaa paartii Bilxiginnaa godina Gujii Ona Galaanaa ganda Qarsaa keessatti haleellaa xiyyaaraa uummata nagaa irratti gaggeessuun dhaga'ameera. Haleellaan kun kaleessa amajjii 27 2023 kan raawwatame yoo ta'u, humni nagaan qe'ee isaa irratti haleellaa kanaan miidhamuu odeessi arganne ifa godha. Hundeeffamuu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota wajjin wal qabate Phaaphaasonni Sinodoosii mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti haaraa hundeeffame akka jedhanitti Paatriyaarikiin Abbaa Maatiyoos Phaaphaasota 26 haaraa muudamaniif beekamtii kennuu baannan bakka itti ramadamanitti yoo hin ramadamne Paatriyaarikii mataa isaanii filachuuf akka jiran ibsani. Phaaphaasonni kun yeroo ammaa kana Paatriyaarikii haaraa muuduuf akeeka yookiin fedhii akka hin qabne kan dubbatan yoo ta'u, garuu seerri dambii fi qajeelfamni mana kiristaanaa Paatriyaarikii kiristaanaa akka muuduuf isaan heeyyamu ta'uu ibsan. Dhiyeenya kana rakkoolee mana kiristaanaa Ortodoksii keessatti mul'atan furuuf gaaffii amantootaa deebisuuf Phaaphaasota haaraa muuduuf murteessineerra jedhan. Abbootiin amantaa kun murtoon kun yoo fudhatama dhabe of keessaa Paatriyaarikii filachuuf akka dirqaman ibsaniiru. Kanumaan wal qabatee emmikootti barattoonni Oromoo waldaa hafuura amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ibsa ejjennoo qabxii 5 of keessaa qabu baafatani. Ibsa ejjennoo kanaanis amantoonni fi namoonni qajeelummaadhaan quuqama tajaajila afaanii qaban hunduu yeroo abbootni 26 kutaa lallaba itti ramadamanitti adeeman deeggarsii fi tumsi akka taasifamuuf waamicha dabarsaniiru. Mana kiristaanaa keenya ni kabanya, ni dhaggeeffanna. Paatriyaarikii tokkoon ni amanna, kun garuu haga afaan keenyan barannee abbootii afaan keenyan nu tajaajilaniin ceebbamnetti qofa ta'uu qabas jedhaniiru. Dhumarrattis miseensonni wiirtolee fi yaa'iiwwan mooraa yuunivarsiitii waldaa hafuurawwan barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo waaboot kiristaanota hunduma waliin tokkummaadhaan dhaabbachuun dhimma waayitaawaa mana kiristaanaa kana dammaqinaan akka hordofanii fi qajeelfamaa fi odeeffannoo qulqullaa'aa wiirtuun giddugaleessaa isiniif dabarsu hordofuun hojii tajaajilaa fi deeggarsa hafuurawwan ta'e qofaaf akka dhaabbattan jechuun amataniiru. Godina Booranaatti sababa hongeen uummanni 800 ol deeggarsa namoomaa kan barbaadan ta'uun beekame. Godina Booranaatti rakkoon hongee erga dhalatee bubbulus qabeenya horsiise bultoota hedduu galaafatee lubbuu dhala namaallee gaaga'eera.
rakkoo Oromoo Booranaa muddateef gargaarsi gahaan dhabamuun yeroo ammaa uummanni rakkoo cimaaf saaxilamee jiraachuun barameera. Bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Boruu hongee wal qabatee Oromoon Booranaa rakkoo jajjabduu akka muddate nutti himanii jiru jechuun BBC'n gabaaseera. Obbo Jaarsoo Boruu sababni hongeen kun akka malee muddate yeroo ibsan roobni silaa roobuu qabu wal faana yeroo 5f ganna 2 fi hagayya 3f walitti fufee caameera jedhu. Kana malees hawaasni hongeen dararamaa jiru uummanni beellada hedduu dhabee jira. Darbees oomisha qonnaa waan argate hin qabu jechuun rakkinni jiru hammaataa ta'uu hubachiisan. Dhimma babal'achuu hongeen godinaalee kibba Oromiyaa keessan wal qabate miidiyaalee hedduun qorannoo garaagaraa waabeffachuun yeroo gabaasanitti keessumaa hongeen godina Booranaatti waggaa 40 fi isaa oliin duratti dhaloota ammaa kana keessatti rakkoon akkasii muddatee hin beeku jechuun gabaasanii jiru. Bara darbe keessa uummata kana baraaruuf tattaaffii qaamoleen gargaaran raawwatamaa tureera. Walumaa galatti godinichi uummanni 800 caalu rakkoo hongeef saaxilamee gargaarsa eeggataa jiraachuun kan himame yoo ta'u, haadholii fi daa'imman akkasumas manguddoonni akka malee dararamaa jiru jechuun maddeen godinichaa ibsanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Sagantaalee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Jalqabarra akkuma isin beeksisne qophii mata dureen isaa walloo aatsonni dadhaban arcaatonni sirna aatseewwanii hin danda'an jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nu faana bu'aa. Walloo aatsonni dadhaban harcaatonni sirna aatseewwanii hin danda'an. Itiyoophiyaan aatseewwanii kan ijaaramtu yoo walloon cabe qofa. Impaayera Itiyoophiyaa baranee Making Modern Ethiopian Empire jedhu ijaaruu keessatti fedhiin aatseewwanii mootii mootota King of Kings jedhanii of muuduun akka ofii barbaadanitti waan barbaadan humnaan uummatatti fe'uuni. Bara masaafintoota zamana masaafinti 1769 hanga 1855tti booddee 1855tti mootiin Itiyoophiyaa ijaaruuf as ba'e Teediroos shiftummaa baandiit irraa deebi'uun hanga gaafa shugguxii dhuguutti shugguxii dhuge jedhanii seenaa ofii barreeffatan nutti himanitti mootota naannolee humnaan cabsuun aangoo mootii mootummaa giddu galeessaa qabachuu ture. Akka sanaan Teediroos gurraan dhala 1855 hanga 1868tti zawdiin nugussummaa kan gonfate Teediroos lammaffaa ta'uun jalqaba maqaa Unification jedhuun lola jalqabaa Walloo fi Tuulama irratti bane. Walloon gootummaan afoo dhaabbannaan fedhiin aatsichaa gufate hafe. Kaasaa Haayiluu Teediroosiin kuffisee Itiyoophiyaa baranee ijaaruuf mootii mootota Itiyoophiyaa biroo ta'ee as ba'uuf kan dhufe Kaasaa Marcaa Yohaannis Arfaffaan 1872 hanga 1889tti hanga gaafa matamatti mormi irraa muramee Suudaan Ondurmaanitti gatamutti akkuma Teediroos impaayeratti ijaaruuf mootota naannoo humnaan of jalatti cafaqee bulchuu ture. Yohaannis jalqabuma gaafa ka'u Itiyoophiyaa amantii tokko qabdu Itiyoophiyaa baranee ijaaruuf bara 1878 bakka Boruu Meedaa jedhamutti murtii dabarseen Itiyoophiyaan Orthodox Church isa jedhu labse. Akka sanaan Musliimni hunduu Kiristaan Ortodoksii ta'uu qaba jedhee labsuun innis akkuma Teediroos lola Walloo irratti labse. Yohaannisiinis Walloon gootummaan afoo dhaabbatee falmate. Adeemsi sabaa fi sablamoota biyyaa isaanii humnaa fi maloota garagaraan dhuunfatanii of jala galchuun Itiyoophiyaa ijaaruu Teediroosiin jalqabame. Yohaannisiin harkaa fuudhamee Itiyoophiyaan dullattiin 1900tti Minilikiin hundeeffamte. Aatsee Minilikis akkuma Teediroosii fi Yohaannis Itiyoophiyaa ijaaruuf isa jalqabaa
gadadoo fi gidiraa kifuuqaan baanu isa mudate jalaa ba'uuf naannoo gabbataa barbaacha duula dhawaataan cabsuu gara kibbaa bahaa fi kibba bahaatti bakka waraanni isaa qubate cufatti ummata kifuuqaniin dararame lafa tarsiimoo waraanaaf ta'u ol ka'aa irra qubsiisaa bataskaana charch ijaarsisaa maqicha lafaas afaan waraanaa sanaan moggaasaa duula taasise. Akka sanaan kaabaa ka'ee duula dhawaataan Oromiyaa Kafaa fi Walaayitaatti cabsutti seeneen keettota dantaan sossobaman lukkeelee qabachuun ummata nagahaa duguggaa sanyii irratti raawwataa ture. Kanaanis morma, harka, harmaa fi miila muraa Impaayera Itoophiyaa dhiigaa fi lafee ummata nagahaa akka Oromoo irratti moggaase nugusa nugusootaa King of Kings ta'uu isaa mirkaneeffate. Akkuma Teediroosii fi Yohaannis innis lola impaayeratti ijaaruuf dhawaataan mootota naannolee cabsaa deemeen jalqaba Oromoo Wallootti duule. Lola boortaan Minilik Oromoo Walloo irratti geggeesse irratti Oromoo Walloo gootummaan ofirraa falmate. Morma isaa dabarsee kennee gabaa kamisee fi naannotti fannifame kudhaama seenaa dhalootaaf dabarse malee tole jedhee qajeelfama gabroomsaa hin fudhanne. Oromoon Walloo gabrummaa dhaalee dhaloota dhaalchisee Impaayera Itoophiyaa baranee Modern Itoophiyaan Impaayer Aatson ijaaruuf abjootaa turan sana akka ijaaraniif hin sarmine. Sirna gabroomsaa sana balfee falmate malee gonkumaa hin eeyyamne. Impaayera Itoophiyaa barbaadan sana ijaaruufis carraan gabroonfattoonni dhufaa lufaan qaban tokkichi mataa Oromiyaa Walloo cabsuun harka kennichiisuu fi lafa irra qubatee jiru irraa waraanaan aadaa fi seenaa isaa, eenyummaa fi sabummaa isaa, afaan isaa balleessuudha. Ammas harcaatonni sirnoota dulloomaa aatsewwanii deebisanii ijaaruu barbaadan Oromoo Wallootti kan duulaniif murannoo fi kutannoo Walloon kan harkaa fashale abjuu aatsotaa deebisanii dhugoomsuufi. Kun ammoo tasumaa bakka ga'uu hin danda'u. Oromoon Walloo kaleessa bara dukkanaa san jabaatee falmate. Har'a ammoo kan daraniiti malee isa dhabamu miti. Kanaafi kan Itoophiyaan aatsewwanii kan ijaaramtu yoo Walloon cabe qofa jenneef. Walloon kaleessa jabaadha, har'as ammoo kan daraniiti. فانا وليا يوم قدما فايا نوران توليا يوم دوغا Babiya gali gali Iswa mande inje fanong gali Obo Mande mirgan moti kadia Kubelo le na nai kubelo le hai kubelo le na nai kubelo le hai kubelo le Koti chalmaraya Kubelo le abacha banoti Kubelo le dulci sawarana Kubelo le gota sabasati Kubelo le kongo
afaan tokko Kubeelole jechuun farra baafoo Kubeelole sanyii abbaa waaqoo Kubeelole diina danuun baasu Kubeelole haphii wal qoqqootuun Kubeelole hibanoo fi gaaloon Kubeelole diina gogombisee Kubeelole kan jifannoon galoo Kubeelole nanay Kubeelole Kubeelole nanay Kubeelole Shawara kai farmana Garayo kai farmana Wallagge kai farmana Hararge kai farmana Arsira kai farmana Balera kai farmana Jimmarra kai farmana Ilurra kai farmana Boranni kai farmana Ujirra kai farmana Wallorra kai farmana Rayarra kai farmana Bashira mate hasana mein darab seran yaadata Muhammad Yusuf Hasan Rashid ko seran yaadata Usane Idris Shaqla Haja Far seran yaadata Bashira minki ya Ali Abdul Wahab seran yaadata Abdi to Farisi Papa Marse Ofi seran yaadata Inte korma gafa Muhammad Makin Fasenan yaadata Sodatin male Sodatin nani si Sodatin nuf dirmata jeda Sodatin lambin bakka jeda Sodatin wamicha sabumma Sodatin tokkummaan hakano Sodatin dina nama nyaatu Sodatin morma shee hajero Sodatin gabroon fataadina Sodatin hundeef habuqqifno Sodatin ittufuu fi falmadho Sodatin akkarraan deebine Sodatin gumaanuma baasa Sodatin qeerroo tokko taane Sodatin dhaabsa oromummaa Sodatin iyyaa dabarfanne Sodatin gadaan bilisummaa Sodatin kan dhalootaa jenne Sodatin malee Sodatin sa'akkeen sodaanne Sodatin malee Sodatin sa'akkeen sodaanne Shawara kai farmana Garayo kai farmana Wallagge kai farmana Hararge kai farmana Arsira kai farmana Balera kai farmana Jimmarra kai farmana Ilurra kai farmana Boranni kai farmana Ujirra kai farmana Wallorra kai farmana Rayarra kai farmana Oromia Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo amma qophii keenya guyyaa irraa akka xumuraarra geenye jirra. Innis dhimma Oromoo miidiyaalee irraa ka jedhu keessatti atakaaroo amantii fi siyaasaa gidduu kan yaada wal falmisiisaa ta'e maddii isaa maali jechuun marii YouTube chaanaaliin waadaa miidiyaa Dr. Qoosxee Abdiisaa waliin taasisee isin biraan geenyaa hordofaa.
ajandaa ta'ee gadi ba'eera. Amantiin Ortodoksii Paappaasota muddate qaba. Paappaasii 26 kibba Itoophiyaa irratti muddate. Oromiyaa, Sidaamaa, Hadiyyaa fi Agawoo keessatti muddateera. Sababa kanaan wal qabatee atakaaroo garaagaraatu ka'eera. Atakaaroon kun gaanni tokko paatriyaarkii muddatanii paatriyaarkii utuu lubbuun jiru utuu inni hin du'in paatriyaarkii muudanii waan jedhu ajandaan keera. Isheen kun kan ittiin uummata kakaasan natti fakkaata. Inni kaan immoo warri kun warra zaranyaadha. Warra maqaa amantii babal'isne jedhuudhaani sanyummaadha. Warra sanyii Oromummaa maaluu jedhan kanatu amantii keenya nu jalaa diigaa jira jedhu. Mee isa kana wal qabsiiftee amantiin jalaa diigaa jiru yeroo isaan jedhanii amantii eenyutu diigee jiru waan tokko si yaadachiisa. Fakkeenyaaf waggaa lamaan kana lolli Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu taasifamaa ture tokkotu jira. Isarratti maaltu ta'e gadaamii baay'eetu barbadaa'eera. Waraana Shaabiyaanis haa ta'u, faannoodhaanis haa ta'u, mootummaa federaalaa Abiyyi hoogganamuunis haa ta'u jechuudha. Gadaamiin barbadaa'eera, paappaasonni qeessonni ajjeefamaniiru. Charchi baay'eetu barbadaa'eera, meeshaan illee saamameera. Charchi keessaa jechuudha. Mootummaan Shaabiyaa yookiin immoo waraanni Shaabiyaa saammatee yeroo itti fudhatee deebi'etu jira. Yeroo sanatti paappaasonni har'a afaan Oromoo fi warra Sinodoosii Oromiyaa dhaabna jedhantu, Beeta Kanatii Oromiyaa dhaabna jedhantu amantii Ortodoksii diigaa jira jedhan kun gaafa sana garuu mootummaa federaalaa yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabatanii warra Tigraay yookiin immoo charchii Tigraay keessa jiru yeroo isheen barbadooftu ta'anii ilaalaa turan miidiyaatti ba'anii ajjeefamuu qabu, barbadaa'uu qabu jedhanii warra dubbachaa turan viidiyoo isaanii baay'eetu jira jechuudha miidiyaa kanarra. Kana hojii wal qabatee maaliifidha dhimmi Oromoo yeroo baay'ee ani amma inni kun sirrii miti jechuu barbaadeetu hin ta'in dhimmi Oromoo gaafa ka'u biyyatu diigamaa jedhama. Waa'een ABO gaafa ka'u amantiin siyaasni sabummaa irratti hundaa'ee biyya diigaa jedhu. Waa'een amantii afaan Oromoo gaafa ka'us immoo amantii keenya diiguudhaaf waan jedhu wayitu ka'a. Garuu walumaa galatti amantii kana immoo akkamitti ilaalta? Ajandaa kana yeroo kanatti ka'uunsaa akkamitti ilaalta? Kana lamaan wal qabsiisinaa kaasi. Galatoomi mee dura gara gaaffii keetti seeniini seenaadhuma biyyattii seena keessatti amantiin Ortodoksii maal fakkaata? Walitti dhufeenya amantii Ortodoksii fi mootummaa maal fakkaata isa jedhu gabaabsee kaa'uun barbaada. Tokko walumaa galatti edda biyyi suni impaayerri suni dhaabbattee amantiin Ortodoksii qaama olaanaa mootummaati. Qaama olaanaa mootummaa keessatti ga'ee guddaa taphataallee haga irraa jirudha jechuudha. Kanaafuu amantii Ortodoksii fi mootummaa adda baasanii ilaaluun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Tokko kana lammata seera biyya alaa keessatti akkuma arginu sirna biyya kamii keessatti amantiinii fi mootummaan baawundarii mataa isaanii qabu jechuudha. Mootummaan dhimma amantii keessan galuu, amantiin dhimma mootummaa keessan galuu jechuudha. So lamaan isaaniiyyuu baawundarii qabu jechuudha. Itoophiyaa keessatti garuu sun hin jiru. Baawundariin hin jiru. Inumaayyuu yeroo irra caalaa amantiin Ortodoksii mootummaa influence godhu argaa jirra jechuudha. Kanaaf isa kana lafa kaa'uun barbaachisaadha. Inni ammaa kuni akkamitti ilaallasa jedhu akka adda addaatti hiikamuu danda'a, akka adda addaattis ilaalamuu danda'a. Amantii dhimma Tigraay kaasteetta ni yaadadha. Gaggeessaan waldaa amantii, gaggeessaan amantii tokko gadi ba'ee uummata naannoo tokko haadhumani jedhee labsuu jechuun sirna I think Baayibilii yookaan kitaaba qulqulluu kamuu keessattuu saalfachiisaadha. Hin taane garuu kan Itoophiyaa keessatti ni ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa amantiin mootummaa duukaa hidhata waan qabuuf waan mootummaan godhu yeroo hundaa warri giddugaleessa ta'anii mootummaatti hirkatanii yookaan immoo mootummaan isaanitti hirkatee deemaa jechuudha. Mootummaan yeroo baay'ee isaanitti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf baawundariin hin jiru isaan jidduu isa jedhu kaa'uu barbaadeen. Inni ammaa kuni ani
akka addaatti nu badha. Tokko paatriyaarkiin kan Oromiyaa kun dhaabbachuunsaa kan Sidaamaa fi kan Gamgoofaa yookaan kan tinka Walaayitaan itti fakkaatan dhaabbachuunsaa gaariidhaan jedhani. Amantii isaanii diiguu miti. Amantiin isaan jedhan kun isa kami? Oromiyaa keessa inni jiru amantii ortodoksii hordofuuf mirga mataasaa qaba. Seeraa fi sirna amantii sanaa hordofee Oromiyaa keessattis, Sidaamaa keessattis, Sumaalee keessattis eessattuu ijaarratee amantii waaqasaa waaqeffachuu inuma danda'a. Kan isa dhorku hin jiru. Dirqama amantii sanaa kaabarraa dhufee yookaan Gondorirraa dhufee yookaan Tigraayirraa dhufee yookaan immoo Dabra Maarqos irraa dhufee Oromiyaa keessatti bulchuu yookaan immoo gaggeessuun isarra hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu amantii isaan amantiin ortodoksii warri Itoophiyaa jedhan kun Oromiyaa keessatti diigame jedhu kun isa kam akka ta'e naafuu naan galuu jechuudha. Kanaafuu isaan kan isaan godhani ni caaseffatani amantii ortodoksii Oromiyaa keessa jirani, waldoolee ortodoksii Oromiyaa keessa jirani ni caaseffatani, itti wal mudatani, filannoo godhatani. Inni kuni positive ilaalanii positively hubatanii fudhachuun etoo isaan irra jiru ammayyuu mataa sirna garboomsaa sana waan qabaniif yoo uni goone malee yoo uni taane malee yoo uni akkana akka ta'u goone malee in ta'u inni jedhu suni amala isaanii isa durii sana isaan dhiisuu dideet rakkatu malee inni kuni silaa isaaniyyuu ni laallatu jechuudha. Caasaan ortodoksii fakkeenyaaf Itaalii keessa jiru yookaan immoo Ukraine keessa jiru caasaa yoo sirna isaa yoo filannoo isaa yoo gaggeeffate dhimma ortodoksii naannoo Amaaraa yookaan naannoo Tigraay yookaan immoo Itoophiyaa keessa ka galchuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu Oromiyaan kan mataa ishee dandeesse sirna yookaan mana amantii ijaarrachuun uummanni sun mirga mataa isaa qabaa jechuudha. Ijaarratee sana ka fudhachuu dadhabanii itti dhukkubsachuun amaloota isaanii isa garboomfataa sanadha isa jedhuun kaa'a. Isa kana miti anaan irra caalaa kan na yaaddessu ija siyaasaan ilaaluun egaa akkuma jalqaba jedhee amantii fi siyaasni Itoophiyaa walirraa adda ba'ee hin beeku. Ija siyaasaan ilaaluun gaariidha. Akka kootti tokko paatriyaarkonni kun yookaan amantiin kun caasaasaa Oromiyaa keessatti ijaarratuun bareeda. Sanarraa mormiin qabu. Bareedaa hin tureyyuu. Kanaan dura ijaarrachuun isarra ture. Amma ijaarrate bareedaadha. Ka gaafachuu qabnu garuu eenyutu yeroo kana akka ta'u isa kana duuba jira kan jedhu sana ilaaluun nurra jiraata. Maaliif jennaanii yeroo hundumaa mootummaan giddugaleessaa mootummaan Habashaa maal godhaa ka hartibiitii Oromoo waan beekaniif waan Oromoo ittiin gowwoomsan tokko yeroo dubbiin isaanitti jabaattu yeroo qabsoon Oromoo fi dhimmi Oromoo tokko dhiibee dhufee funyaan jala isaan ga'u waan akkasii gochuun amala isaaniiti. Oromoon immoo ishee xiqqoo kana argatee isa guddaa dagatee ishee xiqqoo kana jala fiiguun amala isaatis. Isa kana ilaaluun nurra jiraata. Maaf amma ta'e? Amma yoo ta'e bareedaadha. Eenyummoo isa ta'e kana duuba jira. Isa jedhu Oromoon dhaabbatee ofirra galagalee ilaaluun dirqama ta'aa jechuudha. Ka ta'e bareedaadha. Maaf ta'e hin jennu isa ta'e kanammoo maaliif ta'e eenyu godhee maaltu duuba jira hiikaan yookaan xaxaan siyaasaa sana duuba jiru maali? Dhuguma immoo patriyaarkonni naannolee kanatti ijaaramanii gara fuuldura hundee isaanii jabeeffatanii nitti fufumoo dhimma political consumption isa amma rakkoo keessa jiruuf mootummaan kuni uummata ittiin gowwoomsuuf taasisee ka jedhu uummanni Oromoos uummattoonni warri kaanis galagalanii ilaaluun barbaachisaadha. Walga'ii wallisootti ta'ee filannoon kun wallisootti ta'ee jedhani odeeffannoo kan qabu hagam qabatamaa akka ta'e hin beeku. Walga'ii fi achitti ta'etillee humni achitti isaaniin eegaa ture eenyu akka ta'es asirratti dubbachuun barbaachisaadha yoo ta'e ni dubbatamaa jechuudha. Kanaafuu there is something behind
amaloota kana maal jedhu tiraamaa kanaan dura mootummaanii fi sirni mootummaa biyya sanaa uummattoota keenya nurraan ga'e irraa kaafe waan isaan godhani gaarii kamuu akka gaariitti ilaaluun nu rakkisa. Jeenuunillee waan godhan hin qabani. Waan bu'aa siyaasaa irraa argachuudhaaf waa godhanidha yeroo hundaa. Gidduutti ishee kana yaada keetti fuftaa amma yaada ammati kaasaa jirtu irraan waa arge tarii 2019 natti fakkaata beeta kinatii Oromiyaa jedhamu tokkotu jalqabee ture Qasis Balaayiiti. Namni sun sabboonaadha kitaaba wayis barreessee dubbiseera kitaaba isaa Oromummaa fi Ortodoksummaa waan jedhu kana wal fakkeessee haalatti inni waa barreesse argeera. Yeroo isaan arge sabboonummaa isaa waggaa 10 akkas ta'eera kitaaba isaa erga barreesse isaan kan durfamu tokko beeta kinatii Oromiyaa jedhu tokkotu ka'ee ture. Wanti suni Oromoon baay'ee deeggaree Oromoon amantii Ortodoksii hin taane illee Oromoon waaqeffataa Pirootestaantii Musliimnis waan sana baay'ee deeggaree isaan cinaa dhaabatee ture. Garuu gidduutti wanti sun hin dhaabate hin butame waan akka butame wayii fakkaata. Qees Balaayisi gara Sinoodosii wanitti isuma Itoophiyaa sanatti siqanii isaan wajjin hojjenne araaramne waan jedhu dubbata miidiyaatti ba'anii Oromoonis walakkaan isaanii nu gananii waan jedhu illee yaada akkasii kaasaa turaniiru jechuudha. Dubbichi akkasumaanii wanneedhee hafe. Amma munni ka'e kun isaanillee quba akka hin qabnedha kan hin dhaga'e quba hin qabanii Qees Balaayii waan jedhamullee kaafame namoota biraatiin ka'eedha manni kun. Haa ta'uti akka kana dura akka hin taanee fi wabii maaltu jira jechuu barbaade. Amma ati akka ajandaatti ka'uu mala wanti kun waan ateetteefidha. Kanaaf lammata immoo tariiti dhugaadha. Sinoodosii mataa keenyaa qabaachuu miti akka Oromiyaatti paatriyaarkii mataa keenyaallee qabaachuu qabna. Garuu immoo paatriyaarkii mataa keenyaa kun Oromiyaan gaafa biyya taatullee gochuudhaaf hin qaqqabamu waan jedhullee namoonni kaasan jiru yaada akkasii. Hin qaqqaba maaltu ammatti akka ajandaa godhachuun barbaachisa. Kanaaf paatriyaarkii Sinoodosiiyyuu miti paatriyaarkii mataa gubbaarra jiru kanayyuu kan mataa keenya Oromiyaan qabaachuu dandeessi gaafa biyya taanu kan jedhanii kaasanis jiru. Akka shakkitti warra ilaalantu kana kaasaa jira. Ati isa kana akkamitti walitti simsiista jechuu barbaada. Sirriidha. Isuman jedhanis wanti kun wanta qulqullummaadhaan yookaan harka bananii fudhatan miti. Maaliif wanti kun waan jabaadha, waan guddaadha. Ija siyaasaanis, ija amantiidhaanis waan guddaadha, cheenjii guddaadha. Cheenjii yookaan jijjiirraa guddaa kana gama siyaasaaf gama amantiidhaani mootummaan Abiyyi osoo hin beekin mootummaan Abiyyi keessatti immoo caasaa gubbaaf dakanaa ta'e qabatee jiru warra amantiin kun keenya jedhee halkan falmu kun etoo jiru isaan kun dhimma kana raawwatanii jedhanii fudhachuun I think akka kootti ija faltiif dibuudha ka jedhu namantaa qabani. Maaliif wanta siyaasa isaanii bu'aa tokko hin qabne yookaan bu'aa tokko buusa jedhanii hin yaadne akka inni ta'u hin fedhani hin eeyyamanillee etoo eeyyamanillee etoo isaan hin beekin godhamillee the morning mana hidhaatti guuranii naquu jara kana jechuudha. Kanaafuu ani akka kootti xiyyeeffannaa uummata Oromoo qabsoo isaarratti godhee irraa galagalchuudhaa fi ajandaa karaa amantii uummata keenyaa fi uummattoota kibbaaf bananidha ka jedhu namantaa qabanii isa kanadha ka jedhu. Oromiyaan biyya paatriyaarkii mataa ishee qabaachuun namallee ajaa'ibu jechuudha. Qabaachuullee qabdi. Har'a ta'uu baatus boruunuma qabaatti jechuudha. Kanaaf inni kun nuuf ajandaa ta'uu hin qabu. Godhani bareedaadha haa godhani nuti qabsoo keenyatti fufuun nurra jiraata isa jedhuun dhaamsa qaba. Kanaafuu maa ta'ee miti akkamitti ta'ee maaliif amma ta'e isa jedhu Oromoon isa kana duuba immoo eenyutu jira maaliif immoo isa kanarraa bu'aa maalii buufachuudhaaf immoo kana godhame laata isa jedhu uummanni Oromoo galagalee ilaale inni ta'e akka ta'etti ta'ee qabsoosaa itti fufee uummata biyya isaa dhuunfatee paatriyaarkii caasaa paatriyaarkii fi paatriyaarkii filatu ta'uu qabaa ka jedhu namantaa qabaa. Isa kanarrattaniin xiyyeeffannaan korri caalaan. Baay'ee ulfaadhu Dr. Kostee yaada bareedaa qabxii bareedaa keessetta
uummanni Oromoo akka sabaatti waan amma Sinoodosii Oromiyaas haa ta'u Beeta Kinnaatii Oromiyaan sochii taasisaa jiru kana deeggaruunsa rakkoo hin qabu garuu duubaanii wantoonni jiran jiraachuu malu tariitii deeggarsi mootummaa jiraachuu mala ajandaa uummata Oromoodhaaf laachuus mala waan ta'eef isa kana ija shakkiidhaanis ilaaluu qaba waan jedhu natti fakkaata yaadni kee yaada bareedaadha. Uummanni Oromoo yeroo baay'ee waan tokkotu keessaan argin deeggaruun tokko jira. Jumlaadhaan deeggaruu jumlaadhaan waa falmuunis waan akkasii kun dhalata. Garuu immoo yoo milkaa'e gaariidha. Uummata Oromoodhaaf naannee keessa immoo laallachaa deemuun gaariidha. Waan jedhu wayii yaadni keenyas yaada kanarratti baay'ee wanneedha. Maaliif muuxannoo kana dura qabnus akkasidha. Wanti tokkoon ka'aa gaafa Oromoon ka'ee deeggaru wanti sun utuu bakkaan hin gahin hafa. Beeta Kinnaatiin Oromiyaas akkasuma ta'e kana dura jechuudha. Kanaaf wantichitu ta'eeti gaariidha. Saamichatu hanqata. Monopool godhanii qabatu naannoo Oromiyaa kana keessumaati lafas diinagdee isaas kan si dhibu diinagdee harka caalu kan isheen argattu Oromiyaa keessadha. Dhaabbanni Ortodoksii kun jechuudha. Oromiyaa keessa diinagdee harka caalu naannoo 70% kan isheen diinagdee argattu Oromiyaa keessadha. Namoonni baay'een kan paappaasonni baay'een miindaa gurguddaa kan isaan argatan Oromiyaa keessattidha jechuudha. Fafa baay'eetu jira jedhamee warumtama Sinoodosii haaraa jedhan kuni labsii baasan keessatti fafa baay'eedha kan isaan baasanii. Paappaasiin tokko hanga 500,000 kaffalamaa fi kana baranii gadhiisuu didan waan jirullee yeroo isaan kaasan yeroo isaan ibsa isaanii irratti haasa'an argeen ture jechuudha. Inni kun gaa malaamaltummaa wajjinis wal qabata. Diinagdeen siyaasni keessa jira waan ta'eef waan baay'ee wal xaxaadha. Tarii isa kanarra aananii yoo isaanii waan kana injifachuu danda'anii gaariidha. Garuu immoo Oromoon qabsoo irratti xiyyeeffatu qabaa. Qabsoo inni bu'uuraa qabsoo isaadha waan jedhu waatis kaastee marratti garuu walumatti qabdee haafii Dr. Qoosittuu fi deebe isaan irratti waan aniin dabaluu barbaadu eenyumtuu amantiin ka abbaati eenyumtuu amantii kana waaqasaa kadhachuu fi jiraachuu lubbuun jiraachuu qaba. Amma karakkoo nuti ta'ee jiru lubbuun jiraachuu dhabuudha. Wallotti waan ta'aa jiru, Wallagatti waan ta'aa jiru, Booranatti waan ta'aa jiru, Giddugaleessatti waan ta'aa jiru, hundumti keenya gooleewwan Oromiyaa hundatti wanti ta'aa jiru baay'ee sukkanneessaa fi waan silaa Oromoon dhimmoota akkasii miti dhimmoota taa'ellee nagaatti wal gaafatu yerootti argatu miti jechuudha. Waa badaatu ta'aa jira uummata keenya irratti. Kanaaf inni guddaan nuti amma xiyyeeffannaa Oromoo fi Oromiyaan irratti kennuu qabdu Oromiyaadhuma kana baraaruu irratti xiyyeeffachuu qabna. Gaafa Oromiyaa baraarre isa amma falmii keessa gallu kana falmii tokko malee gubbaadhaa haga gadiitti ijaarrachuu dandeenya. Amantii keenya gubbaadhaa haga gadiitti, mana barumsaa keenya gubbaadhaa hamma gadiitti, afaan keenyaan barachuudhaa fi alaabaa keenya balaliisuu gubbaatii haga gadiitti falmii fi mormii tokko malee godhachuu ka dandeenyu yoo biyya keenya akka sabaatti dhuunfanne duwwaadha. Kanaafuu isa kana nuti akkan goonee fi gaaf tokko dhimma Finfinnee nutti fiduu, gaaf tokko dhimma Dirree Dawaa nutti fiduu, gaaf tokko dhimma Ortodoksii nutti fiduu, gaaf tokko dhimma Protestaantii nutti fiduu, gaaf tokko dhimma Deev nutti fiduu, gaaf tokko dhimma Kostee fidaniiti. Nuti akkuma saawwanii kana duukaa achi luucaa, as luucaa, achi luucaa qabsoo keenya biyya keenyaa fi dantaa keenya egeree keenya dhuunfachuurraa akka duubatti harkifannu nu godhu jechuudha. Inni kun ta'e jedhamee kaalkuleeshinii qalbii keenya waan beekaniif ka direevitiivii irratti hojjetanidha jarri. Isa kana Oromoon beekaanis wallaalaan itti dammaquu qaba. Yoo biyya qabaanne isa kana mormii malee ijaarrannaa bari. Yoo biyya qabaanne yoo naannoo keenyaaf biyya keenya dhuunfanne kan falmu hin jiru ka keenya akka barbaannee fi akka feenetti akka unuuf ta'utti ijaarrachuu ni dandeenya. Hunduma isaayyuu jalqabaa kaasne haga dhumaatti. Oromoon isa kana dagachuun isarra hin jiraatu. Ka'ee isa xixiqqaratti yeroo fi dinagdee humna gubuu keenyarraa
ija keenya dunuunfannee biyya keenyaa fi dantaa keenya dhuunfannee isa kaan suutaan boodatti deebine bareedaadha ka jedhu isa kana dhaamsan qabaane akka dhuunfaa kotti galatoomi deef waan hanqisee yoo jiraate naarichisitti hin deebi'a. Haa ta'u wanti hanqa keenya jiru akka mata dureetti kan nuti qabannee dhimmoota amma haasofne kaasne kanadha. Hunda isaayyuu irratti haasofne irra yaadota bareedoo qabxii gaggaarii wajjin keesseetta. Saatiin keenyas egaa baay'ee nu jalaa deeme waan ta'eef kanuma irratti xumurraa bifuma wal fakkaatu immoo dhimma kanarratti baay'inaan haasa'uu dandeenya. Maaliif ajandaan kun babal'achaa deema dhimmi weerara uummata keenya walloo keessa jiru wallaggattis inni kun tuufee waan deemaa jiru waan ta'eef kanarratti deebine haasofna waan ta'eef deebisnis hin kaasa dhimma kana dhimma amantii kunis waan xumuramu fakkaatu kanarrattis immoo yeroo barbaachisaa ta'etti irratti haasofna waan ta'eef har'aas kanarratti golobannaa egaa Dr. Qostee saatii keenya kabajjii dhuftee argamtee atis yaada bareedaa nulaachuu keetiif baay'ee galatoomi ulfaadhuun siin jedha. Atillee galatoomi Deef. Kabajamoof jaallatamu hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo qophii keenya irraaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa qophii keenya dilbata dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.